Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa deebi'ee dhufee jira jechuudha. Barnoota akkaan baay'ee barbaachiftu takka jechuudha. Tan baay'ee isin fayyaddu isin barsiisuu dhufe jechuudha. Yuutuubii irratti keessumattuu jechuudha. Kaffaltii yuutuubiitiin wal qabatee nama tokko tokkodhaaf qarshii guddaa kafalaa. Nama tokko tokkodhaaf immoo qarshii xiqqaa kafalaa. Nama tokko tokkodhaaf immoo homaayyuu hin kafalu. Wanti sun waan akkasiitu jira jechuudha. Waan saniin wal qabatee jechuudha biyyoota 7 kan inni keessatti olaanaa isinii kafaluu danda'u jechuudha. Sababiin keessatti olaanaa inni kafaluu danda'uuf illee isinitti himee jechuudha. Biyyoota 7 ol duraa duubaan isinitti himaa meebii akkaataatti konteentiin keessan gara biyyoota kanaatti dhiibbatee jechuudha. Irraa fayyadamtan ta'uu dandeessu waan ta'eef yoo biyyoota kanneen kan beektan ta'ee kanaafuu biyyoota 7 kana wal duraa duuban jechuudha. Diqqaa kan kafalan irraa gara guddaa kan kafalanitti deema jechuudha. Kanaaf akka dhumaatti na dhageeffadhaadha. Hin beektan kan amma isinitti himu RPM yoo ta'an CPM jechuun nam tokko oomisha isaa beeksifachuudhaaf yuutuubiidhaaf meeqa kafalaa kan jedhudha jechuudha. Achi keessaa yuutuubiin paarsantii isaa murateeti kaan isinii kafalaa jechuudha. Kana jechuun CPM guddaa ta'e jechuun kaffaltiin keessanillee guddaa ta'e jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Nama oomisha isaa beeksifatu biyyoota kanneen keessaa argattan taanaan maal guddaa isinii kafaluu danda'a? Qarshii guddaa isinii kafaluu danda'a jechuudha. Akkuma beektan yuutuubiin kan isinii kafalu ofii isaati yookaan immoo kiisii isaatii fuudhee miti jechuudha. Namatu oomisha viidiyoo keessan irratti beeksifataa. Eega namni oomisha viidiyoo keessan irratti beeksifatee boodatti nama sanirraa qarshii fuudhee paarsantii ofii fudhatu keessaa fudhatee paarsantii kaan isinii ergaa jechuudha. Kanaaf biyyoota 7 ka CPM jechuudha. Kan namoonni meeshaa isaanii beeksifatan oomisha isaanii beeksifatan qarshii guddaa itti kafalan jechuudha. Isin muufan dhufe jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kumatti jechuudha. Viyuu kumatti namichi oomisha isaa beeksifatu suni meeqa kafalaa jedha. Achi keessa immoo yuutuubiin murateeti kaan isin biraan gahaa san immoo guyyaa biraa isin biraan gahaa jechuudha. 7 keessaa isheen dhumarra jirtu Jaarmaanidha jechuudha. Jaarmaanitti viyuu kumatti jechuudha. Viyuu kumatti namni oomisha isaa beeksifatu $20.67 godha. Oomisha isaa beeksifachuu fi meeqa kafalaa? $20.67 jechuudha. Achi keessa paarsantii 45 murateetu paarsantii 50 yoo muratee booda sitti hima. Onnoo isaattu jira waan ta'eedhaaf. Doolaara meeqa argattu isin jechuudha. Achi keessa nama irratti oomisha keessan irratti beeksifate taanaan meeqa argattu isin naannoo 10 argattan jechuudha. Biyya keenyatti immoo as deebi'ee doolaarri 10tu qarshii meeqa ta'a jettanii yoo ilaaltani doolaarri 10 naannoo qarshii 1,400 haga qarshii 1,500 kanniinirraa viidiyoo keessan irratti beeksifame taanaan isiniif guddaa isinii kafaluu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo Noorweedha. Noorweetti namni tokko oomisha isaa yuutuubii irratti beeksifachuudhaaf viyuu 1,000 jechuudha. Doolaara 22.9 kafalaa jechuudha. Akka carraa ta'ee viidiyoo keessanitti namni tokko Noorweerraa oomisha isaa kan beeksifatu yoo ta'e yuutuubiidhaaf meeqa kafalaa? 22.9 kafalaa. Achi keessa immoo yuutuubiin murateet kaan isinii kennaa jechuudha. Kan itti aanu immoo Swiizerlaand jechuudha. Swiizerlaand. Amma namni tokko Swiizerlaand irraa jechuudha viidiyoo keessan irratti oomisha isaa beeksifachuu kan barbaadu yoo ta'e meeqa kafalaa? 25.44 kafalaa jechuudha. Swiizerlaand irraa 25 yoo xiqqaa ta'e walakkaa yoo ta'u fudhatee walakkaa isinii kenne iyyuu meeqa? Naannoo doolaara 12 jechuudha. Doolaara 12 jechuun immoo keenyatti immoo mee baay'aatti 120 yoo baay'iftan yookaan 115 yoo baay'iftan birrii meeqa akka inni ta'u asuma achi tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Noorwee irraa viidiyoo keessan irratti beeksifatu taanaan jechuudha. Kan itti aanu immoo Niwuzerlaand jechuudha. Meeqa faratan jirtu? Faratan jirtu Niwuzerlaand. Namni tokko Niwuzerlaand irraa viidiyoo keessan irratti jechuudha beeksisa isaa yookaan immoo oomisha isaa kan beeksifatu yoo ta'e doolaara 30.97 kafalaa jechuudha. Walakkaayyuu fudhatee walakkaayyuu otoo isinii kenne
doolaara 15 argataa jechuudha. Viyuu 1000 irratti beekaa. Viyuu 10,000 yoo ta'e immoo 20,000 yoo ta'e immoo laalaasin viyuu 1000 irratti akkas ta'a jechuudha. Waan xiqqaadhaa miti jechuudha yeroo baay'ee. Please subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Waan xiqqaadhaa miti waan akka xiqqaatti ilaallamu miti jechuudha. Inni sadaffaan immoo Kanaadaadha jechuudha. Namni tokko oomisha isaa Kanaadaa irraa viidiyoo keessan irratti yoo kan beeksisuu barbaade jechuudha. YouTubeedhaaf mee kafalaa doolaara 32.7 kafalaa jechuudha. Kun baay'ee guddaadha jechuudha. Gara doolaara 16 doolaara irraa fudhatanii doolaara 10 akka carraa ta'e immoo isin 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 yoo isin laale immoo naannoo achumarraa jechuudha. Meeqa akka argattan tilmaamachuun salphumatti nama rakkisu jechuudha. RPM miidhaan yoo nu ibsettan immoo RPM illee harka keessin ga'u jechuudha. Harka keessin ga'u yoo nu ibsettan immoo guyyaa biraa harka keessin ga'u illee isin ibsuu danda'a. Biyyoota kanneen irraa jechuudha. Biyyoota kanneen irraa. Lammaffaarratti kan argamtu USA United States jechuudha. Ameerikaa ishee jennu kana jechuudha. Isaanirraa immoo namni tokko oomisha isaa yuutuubii irratti yoo beeksifachuu barbaade viyuu 1,000 fi doolaara 36.3 doolaara 36 kabalaa jechuudha. Birrii keenyatti immoo gaafa as deebistan meeqa akka ta'u isinittuu baay'isaa jechuudha. Yeroo ammaatti googilii irra galtanii meeqa akka inni jiruu fi kalkuleeshiniin qaba. Googilii irra galtanii taa'uu hin danda'a waan ta'eef kana kabalaa jechuudha. Jalqabarra tan jirtu jechuudha. Awustiraaliyaadha jechuudha. Isheen jalqabarra jirtu Awustiraaliyaa irratti namni tokko oomisha isaa yuutuubii irratti yoo beeksifuu barbaade jechuudha. Doolaara 39 viyuu 1,000 jechuudha. Doolaara 39.83 kafala jechuudha. Kun baay'ee guddaadha. Haala kanaan jechuudha kan ol ka'uu fi kan gad xiqqaatu. Amma gara biyya keenyatti akkasitti yoo dhuftan immoo inuu hin jiraatu jechuudha. Kanaaf yeroo tokko maal ta'a ol ka'a jechuudha. Biyyoota kanneen irraa advaayizara jechuudha. Biyyoota kanneen irraa namni yoo viidiyoo keessan irratti oomisha isaa beeksifate qarshiin keessan baay'ee ol guddachuu danda'a jechuudha. Biyyoota amma isin ilaakkee kanneen irraa viidiyoo keessan irratti namni kan beeksifatu taanaan qarshiin isin bira ga'u guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Haala kanaanii kan biraa immoo guyyaa biraallee waan addaa jechuudha. Waan kana fakkaatu walitti deebinaa isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaa ta'a.